dhugaa intala kallattii tokkoo fi tokko qofaan barbaadi. Innis karaa humna kee fi karaa maallaqa keetiin barbaadi. Karaa miidiyaatiin waan tokko hin barbaadi. Anaaf garuu akka mataa kootti naan barbaadi. Sinii galee? Inni akkasii maybe waan ta'e walirra ilaa akkasitti tuulanii wal shaffanuu ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Ani miidiyaa kanarratti illee ajandaa akka hin beekne yookaan ajandaa illee akka hin finne, ajandaa namaallee akka hin baasne, ajandaa namaallee akka diyuuti illee hin goone abbaan barbaade na beekaa jechuudha. Dhugaa Rabbi garuu dhugaan intala kanaa waan baay'ee keessa koo nama raacheefin hamma kana iyyuu as bahee dubbachuu dhufe. Sinii galeera miti? Innaa malee shamarran hundi walitti galtee yookaan immoo waan hin taane yoo goote dhugaa mucayyoo baasnaa dhugaa akkasii goonaa jettanii laayif irratti kan iyyitan yoo ta'e ayichaali min danda'amu waan akkasii. Seera miti wanni miti sin mootummaa miti. Sinii galee humna keessan argineerra humniitii keessan laalleerra jechuudha. Humniitii si walitti dhuftanii gootan argeeraan akka mataa kootti. Si galee biyya kana keessatti otoo nama meeqarraa mirrii nyaattanii otoo waan meeqa gootanii ijoollee daldaalaa fakkeenya faa godhattanii kanaas oftan ani mataan kootiin waan meeqa akkan simbiraa qabu hin beektu mataan keessanoo jechaadha. This is no problem. Rakkoon qabu kun waa'ee intiniiti waan dhimma dhuunfaati jechuudha. Sinii galee garuu isa kana miidiyaa irra teessanii dhugaa namoota baay'ee balleessitaniitu biyya kanatti nama tokkoof lama miti kan of ajjeesu yookaan nama tokkoof lama miti kan miidhamu. Mee namni tokko rakkadhaati sinitti himani. Sinitti himame dhiiras haa ta'u dubaras haa ta'u rakkadhaati mana warra nama miidiyaa isaanii irratti dhaqee nama himachiisu kana mee dhaqaati ilaala. Dhaqaati ilaala mee jala seenaati rakkadheera jedhaati biddeen naa biti jedhaati daabboo naa biti jedhaati dhaqaati itti maati ilaalame. Taallachuutu maalennu. Ilaaltu gaaficha gaafa sana laaltu sinii galeera. Bakka miidiyaan itti tole asirraa afuufaa olti aantee dhugaa namaa achi jalatti boolla jala gad dabarsaa olti. Sinii galee ijoolleen biyya kana keessatti rakkadha yoo rakkattan miidiyaa irratti baastanii sinii matiina namni miidiyaa irraa nu gargaara jettanii afaan keessan akkasuma lafatti hin balleessina. Sinii galee dhiiras haa ta'u shamarranis haa ta'u namni hattuun namni waan meeqa godhu biyya kana keessatti yoo jiraate isaanidha. 100% ta'een sinitti maachuudha. Ani jireenya mataa koon jiraadha akkamitti akkan jiraadhu immoo ayinoo. Nama tokkorraa kadhadheen jiraadhu nama kamiifillee ajandaa ta'een beeku namni kamillee anaan ajandaa na godhateen beeku. Sinitti himaa jechuudha. Garuu gaafa intalli Oromoo ilmi Oromoo waan sirrii yookaan immoo waan namni du'eef kun isa greater shameidha jechuudha. Dhugaan sinitti himaa. So kanaatii fi ammas haa ta'u boodas haa ta'u warri mucayyoo kanatti siiqtanillee akkaataa kamiin dhugaa jiru maaltu akka jiru keessiin maaltu akka jiru barbaada yookaan immoo yaala baruudhaaf yaala jechuudha. Sinii galee warri immoo asirraa dhugaashii baasnaa dhugaanshii nu bira jira dhugaanshii akkasii jedhanii faak jedhanii sinitti himaa jechuudha. Sinitti himaan ilaali waan na aarsee na dubbisu anatu beeka. Si galee boollattiin gadi gala otoo hin taane gaafan du'e boollumatti hin gala. Sinii galee abbaan barbaade immoo naas faraarree fakkeenyaaf na jiraachisuu anaan hin danda'u never hachaalim yamma hachaal lagannoe. Sinitti himaa jechuudha. Dhugaa namaa kan dubbatu Rabbidha. Inni jalqabaa jechuudha. Dhugaa namaa kan haasa'u Waaqadha. Garuu isaa gaditti dhugaa namaa beekna jettanii warri azzalaa dhugaa namaa awwaaltan be careful. Kana qofaadhaan kanan sinitti. Yoo dhugaa namaa beekte immoo kottuuti bayiiti. Waan jiru intalli sana sababa maaliif akka of ajjeeste maal taatee akka of ajjeeste maallaqa nyaatamtee of ajjeeste jaalattee of ajjeeste maal taatee akka ishiin of ajjeeste kottuu bayiiti nutti. Sinii galee nu baasta silaa dhugaa ishee atoo biran jirtu akkuma koo dhageesse bilbilumaan dhageesse intalli sana hin duutee dhageesse dhugaa maalii naa baasta miidiyaa irra teesse. Na annoof kalchaa dhugaa Rabbi baay'ee waan miira keessa nama galchuu fi waan irra deddeebi'amee biyya kana keessatti ta'aa jiru waan biyya kana keessatti irra deddeebi'amee ta'aa jiruufan kana dubbadhe jechuudha. Sinii galee bakka namni tokko bakka miidiyaa banatee namni isa beeka xiqqoo ishii wanti kun irra jirti taanaan bakka of dhedheeressuu namni asfalligu. Sinii galee so biyya kanatti hundi keessan kaleessallee viidiyoo tokko sinii waraabeera abbaan jiraattan inni jalqabaa ofii mataa keessaniitiif kan sin jiraattan. Sinii galeera miti shamarranis haa ta'u dhiiras haa ta'u biyya kanattis haa ta'u keessuma ijoollee biyya kanaatiin siniin jechaa jira jechuudha. Keessuma abbaan jiraattee jireenya mataa keeti kanatti jiraattu. Ana jaalattee miti gaafa duraa kanatu uumamte. Sinii galee jaalalli rakkisaadha rakkisaadha. Maallaqni
barbaachisaadha barbaachisaadha maallaqattis ofii keetiitti dhufte wantoota garagaraattis ofiitti dhufte bakka hanga danda'ame obsi si galee obboleessa qabda obboleessa baay'ee si jaalatu qabda maybe obboleessa tokkicha qabda obboleettii tokkittii qabda keessumaa immoo haadha tokkittii qabda la ishiin hoo jiraachuuf dhiisuu ishee rabbitu beeka si galee obboleessa lama sadi qabaachuu dandeessa haadha tokko qabda ishiin iyyuu yookaan jiraachuu dandeessi yookaan dhiisuu dandeessi so kanaatiif iyyuu haadhi keessan hin jirtu yoo ta'e ijoollee si malee qabaachuu dandeessi kanaatiif iyyuu of eeggadha maallaqas illee nyaatama waan barbaadanis ta'a be careful please እና ከናቲፍ እዩ ትርፊን እነከሲ ኩን ማል ጎቹዳ ማቲስ ኢትዮጵያት ገራራሱ ስኒገሌ ዶጋ ሙጫ ከሰኒ ስኒ ባስ ነጀደኒ ማቲስ እጃ አከሰከሰስ ጎችሲሱ ስኒገሌ እና ከናቲፊ ወንቲ ሴራ ጫሉ ሞንጅሩ ሴሪ ሞ ዲመና መከና ቀበቴራ ከነ ጫለት ሞ ሚዲያ ራዩ ምናምን አያስፈልግም ሳቲ ሰነት ፖሊሲን ኦፌ ቆራቴራ ወንተ ተየንዱማ ላሌራ ሱራ ካሴራ ወንተ ጅሩ ሙሉ ሳፉዳቴ ደሜራ በቃ ኑቲሞ ከበርባኑ ከነማ ሴራቲ ማለ ከነማ ኦዱዝም ጀዴ ፎሎወርሲ ዲበ tokko ዲበ lama ዲበ sadi qabu kana miti ana akka kiyyatti sinigale waan gochuu danda'u seerri nama hundaafiyu dhaabbatee jira seerri sana kallatti jiruun xumuruu danda'a dhugaa mucayyoo kanaa ba'us hafus kan qabu eenyudha yeroo sanatti bakka seerri dhufee waa hundasaa argeera sinigale itti namni dhimma isaa keessa beeku jechuudha kana caalatti abbuuni seera caalatti dhimma mucaakoo yookaan immoo dhimma intala kanaa nuu baasa jettanii eegdu taanaani ani baay'ee akka isin irriba keessa jirtanii tan sinitti makaase isuma wanni isaan sinitti makini gale sinigale irame እና አከሰነሽ ባዬ ባስተኔ ዱጋ ባዬ በይ ዱጋና ከርመት ባውላም ባዬ ባራ ወለ ባራ